dhimma hidhaa haaromsaa ilaalchisee Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan gidduutti mariin marsaa afurii lama Kaayirootti lama Finfinneetti geggeeffame furmaata yaadame osoo hin argamsiisin xumurameera. Inumaayyuu Masriin marii kana keessaa bahuu ishee kan beeksiste. Masriin Itoophiyaan furmaata araarama teeknikaa yookiin seera dantaa biyyoota sadanii eeguu kamiyyuu fudhachuu didde jechuun himatte. Ergasii Masriin duula garaagaraa geggeessuu dabalatee wantoota Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu jette hundaa gochaa jirti. Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti waliigaltee wal hubannaa dhimma galaanaa irraa gahame hordofee Masriin Somaaliyaa akka tumsitu ibsiteetti. Ogeeyyiin gama isaaniin Masriin taateewwan akkanaa fayyadamuun biyyoota gaanfa Afrikaa fi kanneen biroo waliin tumsan tarsiimoo gochuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessi jedhu. Yeroo waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand dubbii ta'ee jirutti Eertiraan deeggarsa Somaaliyaaf qabdu ibsite. Pireezidaantiin Somaaliyaa gitni isaanii kan Eertiraa dhimma birmadummaa fi kabaja daangaa biyyattii irratti akka isaan deeggaran himan. Hariiroon Eertiraa fi Somaaliyaa kan cima wayita waliigalteen wal hubannaa itti fayyadamu ulaa galaanaa irratti Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti taasifame dubbii ta'ee jirutti. Pireezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afeworqii wayita gita isaanii kan Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad biyya isaaniitti simatan waliin dubbatanitti ejjennoo deeggarsaa kan ibsu ejensiin oduu biyyaalessa Somaaliyaa gabaaseera. Yaadni bulchaan Somaaliyaa kennanii fi wanti miidiyaan Eertiraan Pirees jedhamu gabaafame wal fakkaata. Garuu ejjennoon Isaayyaas Afeworqii ilaalchisee sadarkaa mootummaa biyyattiitti ibsi ba'e hin jiru. Guyyoota lamaaf Eertiraa kan turanii fi pireezidaantiin Hassan Sheekh Mohammad dhimma ulaa galaanaa irratti Isaayyaas Afeworqii waliin bal'inaan mari'achuu ibsaniiru. Jalqaba torbee bara haaraa faranjootaa yookiin ammajii tokko bara 2024 irratti Itoophiyaaf carraa ulaa galaanaa argamsiisuuf waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'uun erga dhagahame qaxanaa kana irratti dhiphinni uumameera. Bulchiinsa Somaaliilaandii akka qaama isheetti kan ilaaltu Somaaliyaan waliigaltee kana weerara daangaa jechuun ibsiteetti. Daangaa ishee akka kabachiistus ibsiteerti. Somaaliyaa irraa adda baatee ofiin of bulchaa kan jirtu Somaaliilaandiin biyyattii kamiirraayyuu beekamtii kan hin argan UN fi jaarmiyaalee idil-addunyaa kaanis beekamtii hin kennineef. Pireezidaantiin Mohammad gara Eertiraa imaluu dura michuuwwan isaanii hundarraayyuu deeggarsa akka barbaadan dhaamatanii turan. Masrii irraa jilli qondaaltota mootummaa olaanoo of keessaa qabu tokko Somaaliyaa daawwachuun deeggarsa biyyattiif qabu ibseera. Pireezidaantiin Mohammad affeerraa gita isaanii kan Masrii Abdul Fattah al-Siisiin gara Kaayiroo imaluuf jiru. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallatteeffame ni deeggarra. Paartiilee siyaasaa Itoophiyaa. Mana maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa waliigaltee wal hubannaa dhimma ulaa galaanaa irratti Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallatteeffame garaagarummaa tokko malee akka deeggaru beeksise. Manni marichaa ibsa kaleessa baaseen bu'uura qabiyyee waliigaltichaa akkasumas carraawwanii fi balaawwan waliigaltichaan wal qabatan irratti bal'inaan erga mari'atee booda waliigaltichi garaagarummaa tokko malee akka deeggaru mirkaneessinirra jedhe. Balaa fi carraawwan keessoo fi alaa gama hojiirra oolmaa isaatiin jiran irratti bal'inaan mari'anneerra kan jedhe manni marichaa bu'aa qabeessummaa waliigaltichaa waliin dhaabbachuun gahee keenya ba'uuf waadaa gallee irra deebiin mirkaneessina jedheera. Mootummaan paartiilee siyaasaa fi hawaasni biyyattii marti gahee isaanii akka baatanis waamicha dhiyeesseera. Afrikaan kibbaa mana murtii UN'tti Israa'el irratti himannaa duguggaa sanyii bante. Manni murtii haqaa idil-addunyaa mootummoota gamtoomanii himannaa duguggaa sanyii Afrikaan kibbaa Israa'el irratti bante dhagahuu jalqabe. Himannaan Israa'el Gaazaatti duguggaa sanyii raawwatteetti kan jedhu yoo ta'u haleellaa waraanaa adeemsisaa jirturra akka dhaabdu gaafata. Israa'el gama isheetiin himannaa irratti baname kana balaaleffachuun bu'uura kan hin qabne jetteetti. Waajjira muummee mana murtii haqaa idil-addunyaa Zaaheeg Neezerlaanditti kamisa har'aa namoonni dhibbaan lakkaa'aman fuuldura waajjirichaatti alaabaa Filisxiin mirmirsanii dhukaasni akka dhaabbatu gaafachaa turan. Deeggartoonni Israa'el immoo lammiilee biyyattii Gaazatti qabamanii jiran suuraa agarsiisaa turan. Afrikaan kibbaa himannaa ishee kamisa har'aa yoo dhiyeessitu Israa'el jecha ittisaa borjimaata dhiyeeffatti. Afrikaan kibbaa himannaa galfatteen Israa'el sabaa fi sanyii Filisxeen balleessuuf kaayyeeffatte jedhe. Himannaan kun lammiilee Filisxeen Gaazaa keessatti ajjeesuu akkaan madeessuu miidhaa sammuu irraan ga'uu dabalata ta'ee jedhame irratti badiinsa raawwachuuf haleellaa raawwataa jiru ibsa. Afrikaan kibbaa tarkaanfii yeroo fudhatamu Gaazaa keessatti sochiin waraanaa kamiyyuu akka dhaabbatu waamicha dhiyeessiteerti.